Akkam jirtu hordoftoota YouTube waliif teek. akkam jirtu dhageenyadhaan achaa har'a akkaataa ittiin Pixel Lab fayyadamne loogoo ETV afaan Oromoo wajjin wal wajjin haa barannu. Waliif teek. Innis jammaraa Pixel Lab kana Play Store keessan irraa ni buufattu san booda keessa ni galla. Haala kana yeroo keessa gallee gaaleriiwwan kana jiran keessa backgroundii irratti hojjechuu barbaannu anamma fakkeenyaaf wayitii haa filadhu adii. Erga siin booddee bakka ida'u kanaa ni tuqaasa. Mataa gubbaa kana bakka ida'u kanaa ni tuqaasa. San booda bakka sheephisedhu kanarratti ni tuqa. Isaan booda haala kanaan kinoo iddoo kanas yoo tuqne iddoo kanas akseesii yoo argine iddoo kanaan geenye jechuun geengoo nuuf godha jechuudha. Kanaaf jammaraaf amma isa kanas tuqnee tokkuma jechuudha waan ta'eef isa kana tuqnee haa fayyadamnu. Asii kinoo haaluma argaa jirtan kanaan geengoon as jira. Geengoo kanarratti haa tuqaasu. Salphumatti sheephii ani filadhe geengoo ta'ee jira. Kalarii isaa immoo maalan godha gurraachaan godha. Kinoo haala kanaatiin naa fidee jira. Haala kanaan erga wal qixxeeffannee kaanee ammas bakka pilaasii kana ni tuqna. Ammas maalirra tuqna? Sheephii tuqna. Ammas haala kanaan kana seessee harkisuudhaan geengoo ni godhanna. San booda haala kanaatiin harkisnee haala kanaan wal qixxeeffannee keenya. Haala kanaatiin erga wal qixxeeffannee keenya kanuma maal goona koppii ni goona. Asii bakka sheepheedhu kanarra tuqne koppii ni goona. Kinoo bakkuma koppii mul'achaa jiru kanarratti koppii ni tuqna. Sana booda saayizii isaan ni xiqqeeffanna. Ani isa kanaallee akkasuma. Yeroo haala kanaa wal qixxeeffanne keessatti kinoo amma bakka isin agarsiisaa jiru bakka kinoo mallattoo kanaa ni cuqaafna. San booda bakka mallattoo qulfii fakkaatu kanarratti ni cuqaafna. Sababni nuti kana goonuuf deebinee kana tuqnee cufna. Sababni nuti kana goonuuf akka nuyi alaa olii gadi socho'uu hin dandeenyeef wanti nuti diizaayin gochaa jirru kun akka nuyi alaa socho'uu hin dandeenyeef. San booda amma sheephis bakka jedhu kanarratti ni cuqaasa. Bakka sheephedhu kanarratti ni cuqaasa. San booda ammas immoo haala kanaan erga naa fideetti xiqquma ishii zeeroo irraa akkana siqsuudhaan amma roogni ishii xiqquma ishii jallatee wanni hedduutti akka xiqqinoo haala kanaan naannoo paarsentaa 37 irra keenye saayizii isaa xiqqeeffanna. Saayizii isaa haala kanaan erga xiqqeeffannee booddee finnee kinoo haala kanaan iddoo kana galchina. Kinoo haaluma argaa jirtan kanaan amma saayizii isaa xiqqeeffadhee kinoo haala kanaan galcheen jira. Erga kinoo haala kanaan galchineeti ammas deemnee mallattoo mataa jirtu kanarratti ni cuqaafna. Ammas bakka mallattoo qulfii kanarratti ni cuqaafna. San booda immoo kalarii kana hunda isaa walirraa rimuuf gochuudhaaf ammas bakkuma nama isin agarsiisaa jiru kanarratti ni cuqaafna. San booda gara gadii kinoo bakka raayitii kan jedhu kinoo haala kanaan iddoo kana dhuma gara gadii kanarratti ni cuqaafna. Bakka kanarratti erga tuqnee booddee hunda isaa raayit godhachuudhaan bakka tokkotti inni hina. San booda bakka kanarratti ni cuqaafna. Okeenna. Erga wal qixxeeffannee deebinee mallattoo mataa duraa tuqaa sadan jallaa jiru tuqna. Haala kanaatiin amma dhufee bakka tokkotti walii galee jira jechuudha. Kinoo haala kanaan wal qabatee socho'u jechuudha. Yeroo kana ammas immoo dhufuudhaan jala kana akkana harkisuudhaan kalarii irrees kalaraan jettu kanarra ni keenya. Kinoo bakka argaa jirtan kana isarratti ni cuqaafna. San booda mallattoo kana banaa ni goona. Raayit erga goonee keessa baanee kalariin adii kun maal ta'ee jira jechuudha badee jira. Erga haala kanaatti wal qixxeeffannee booddee dhufnee iddoo kana ammas bakka kalareetti iddoo kana irratti ni cuqaafna. San booda inaabilii isheettu kanarra geenya. Haala kanaan gara qayyiitti nu jijjiiree jira jechuudha. Erga raayit godhannee deebineeti. Haala kanaatiin amma immoo gajjallaaluma kanarra dhufnee bakka qubee A guddaa kanarratti ni cuqaafna. San booda bakka tekeest jedhu kanarratti ida'uu mallattoo iddoo kanarra ni tuqna. San booda immoo idiit ishee irratti erga tuqnee barreeffama asirra jiru barreessinee qubee gurguddaatti jijjiirrannee ETV innee barreessina. San booda okeenneet haala kanaatiin nu fidee jira. San booda tekeest saayizan jedhu kinoo iddoo kanarratti ni tuqna. San booda saayizii isaa guddifannee akka barbaadetti olii gadi uffachuu dandeenya. Haala kanaatiif fidee nan galcha. Erga haala kanaatiin tuqee ammas immoo barreeffamichuma irratti tuquudhaan akkana harkisuudhaan kalarii barreeffama kanaa gara waayitiitti jijjiira. Haala kanaan kinoo jijjiireen jira jechuudha.
Erga haala kanaatiin galchee ammas immoo bakka mallattoo tuqaa sadan gajjallaa jirtu kanarratti tuqaaseen bakka tokkotti walittidha. Bakka mallattoo raayitii kana godhee bakka tokkotti walittidha akka wal faana socho'uu danda'utti. San booda ammas immoo gara sheeppii keenyaa ni dhufna. Sheeppii tokkicha dabalanneet haala kanaan kinoo haaluma argartan kanaan ol qallibna. Saayizii isaa tokko gara biraan tuqeen akkanatti qallibna. San booda gadi siqsinee kinoo haala kanaatiin iddoo kanatti irra keenya. Ergasii booda mallattoo raayitii tuqnaa haala kanaatiin kinoo nu galee jira jechuudha. Isuma kana deebinee maal goona koppii goona. Koppii erga goonee kinoo gararraa kanatti nu ba'ee jira. Ammas deebinee isa kana maal goona qallifanneet haala kanaatiin galchina jechuudha. Haala kanaan erga galchinee ammas immoo mallattoo tuqaa sadan gajjallaa jirtu kanarratti tuqnee haala kanaan bakka mallattoo raayitiin kanarratti walirratti hiina. Irris kalar kan jedhu kanarratti erga raayit goonee haala kanaan walitti hidhannee kinoo haala kanaan wal faana nu socho'uu danda'ee jira jechuudha. Amma loogoo kanaa maal goonee jirra xumurree jirra jechuudha gabaabumatti. Anamma ariifannaa waan hin hojjedheef xiqqoo jallachuus ni danda'a. Amma haala kanaan erga xumurree booddee as kaawwanna. Amma immoo maal goona bakka qubee A guddaa kanarratti tuqaannee bakka teekst jedhu kanarratti edit gooneet haala kanaatiin afaan Oromoonni qubee gurguddaadhaan barreessina. Ergasii booddee raayit gooneet akkana dhufuudhaan teekst baagiraawundii galchina. Haala kanaatiin teekst baagiraawundii erga galchinee booddee deebinee gara kalarii kanarratti ni tuqaanna. Kalarii kanarra immoo maal goona waayitii goona. Haala kanaatiin nu dhufee jira jechuudha. Kinoo haaluma isin amma argaa jirtan kanaan loogoo ETV afaan Oromoo hojjedhee xumureen jira jechuudha. Waliif Tech.